Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya kun kan daawwataatti jirtan OBN International keessummaan qaba. Keessummaan kuarraa Dr. Awwal Qaasim Allooti. Dr. Awwal University Kilitti United Kingdom kan argamutti barsiisaa seeraati. Har'a dhimma badhaasa Nobel nagaa kan Dr. Abiy Ahmed badhaafamanirraa haasa'uudhaaf adeemna. Dr. Awwal namoota baatii 9 dura Dr. Abiy Ahmed badhaafamuu qabu jechuudhaan dhaabbaticha Nobel badhaasuuf xalayaa barreessan keessaa nama tokkodha. Mee maaltu isaan kakaase? Har'a dhimma kanarraa haasa'uudhaaf adeemna. Dr. Awwal baga nagaan dhufte. Galatoomii Abdi. Egaa akkuma jalqaba irratti dubbadhe baatii 9 dura namoota Dr. Abiy Ahmed badhaafamuu qabu jechuudhaan dhaabbata Nobel badhaasu Norweetti argamuuf xalayaa barreessan keessaa ati tokkodha. Maalirraa kaatee barreessite? Mee maaltu si kakaase? Wanti guddaan na ajaa'ibe keessaa wanta muummichi ministeeraa dalage keessaa haala inni hatattamaan Eertiraa wajjin nagaa buusedha. Waa'een Eertiraa keessattiyyuu waraanni 1998 irraa haga 2000 godhame suni baay'ee na yaachisaa ture. Keessattiyyuu nageenyi naannoo sana irratti walumaa galatti gaafa Afrikaa irratti jechuudha. Rakkoon guddaan jiru rakkoo Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru irraa madda waan tureef baay'ee na yaachisaa ture. Waraana hiikaa hin qabne ture. Eega waraanni xumurames biyyoonni lamaan walqunnamtiin isaanii haala saniin itti fufuun isaa wanta baay'ee naannoo san keessatti balleessaa ture. Keessattiyyuu akka Oromootti nus baay'ee miidhaatiin ture. Humnoonni tokko fakkeenyaaf humnoonni Oromoof qabsaa'an achi turanii rakkoo Oromiyaa keessatti wanti tokko ta'u Eertiraadhaan wal qabsiisaatiin mootummaa wanta godhaatiin tureen beekama. Walumaa galatti wanti naannoo sanatti godhamaatiin ture wanta ani baay'ee laalaatiin ture. Muummichi ministeeraa gaafuma paarlaamatti muudaman Eertiraa wajjin dakkana qabnu kana hiikuu qabnaa jedhanii san booda haala hatattama ta'e tokkoon wanta sanitti deemanii hiikuun isaanii wanta baay'ee na gammachiise ture. Akkuma beekamu humnoonni baay'een humna guddaa qaban biyya san keessatti mormaatiin turanii wanta san hin feene rakkoo san hiikuu danda'u wanta guddaa ture jechuudha. San qofaa miti walumaa galatti naannoo san irratti nageenyi bu'uun tasgabbiin jiraachuun naannoo saniif osoo hin taane Itoophiyaadhaaf tasgabbii nageenya guddina Itoophiyaatiif wanta akka murteessaa akka ta'e irra deddeebi'anii dubbataa turanii waa'ee jaalalaa walitti dhufeenyaa waa'ee wal hubachuu kana yeroo baay'ee irra deddeebi'eetiin dubbataa muummichi ministeeraa namni Nobel Prize kana argachuudhaan malee ammoo nama addunyaa irratti nama gaarii ta'e nama beekaa yookaan ammoo nama wanta hundaan perfect ta'e miti. Nama waggaa jalqabaa the previous year waggaadhaan kennama. Waggaa san keessatti nama nagahaaf tasgabbiidhaaf dalagaa guddaa dalage nama akkasiitiif kennama. Waggaa san keessatti akka muummicha ministeeraa Itoophiyaa namni nagahaaf tasgabbiidhaaf dalagaa guddaa dalage at least haga allaaletti hin jiru. Naannoo sana immoo eenyuma at least namoota biyya fagoo jiranii ol hubannaa naannoo sanii kaleenyaan itti kalaayitiin ilaalaatiin waan tureef wanta deemaatiin ture hubadhaa ture. Akka nama tokkotti nama haga muummicha ministeeraatti kontribuushinii nageenyaaf addunyaa kanarratti godhe hin jiru jedhee waan amaneef nomineet godhe. Dr. Egaan baatii 9 dura jechuun yeroo sana Dr. Abiy iyyuu mooraa masaraa mootummaa sana keessa waan deemanii fixammine wanta achi keessa jiruuf hin jirre iyyuu waan baranii fixammine. Mee hin ariifannee namoota jedhaniif deebii akkamii laatta? Maaliifan isa kana kaasee haalli biyyoota kana lamaanii yeroo sanatti sirriitti qabatamaatti wanti beekame dhibbatti hin jiru ture. Keessumaatti gara daangaa Zaalambassaa Tigraayin yoo ilaalle haaloti tokko jiru. Hariiroon uummanni Tigraay fi uummanni Eertiraa qabu har'allee wanta xiqqoo ishee wal madaalu hin fakkaatu. Haala kana keessatti namoonni hin ariifanneedhaniif deebii akkamii laatta? Laali, badhaasni kun kan kennamu namoota necessarily nagahaaf tasgabbii naannoo tokko irratti yookaan ammoo biyya tokko keessatti buusaniifi miti. Nageenyi waan yeroo tokko bu'eetiniin dhumatu miti.
constantly har'as borus iftaanis namni tokko osoo hin ta'in humnoonni hundiniyyuu nagaa eeguudhaaf tasgabbii buusuudhaaf hojjechuu qabani. Kutannoon muummichi ministeeraa akkuma muudameen mul'ise kutannoo mul'isuu fi mootummaa Eertiraa nagaa buusuu qabnaa jedheetiin itti lallabuu qofa osoo hin taane tarkaanfii barbaachisu hunda fudhatee nagaa buusuun uummata isaa walitti fiduu danda'uun suni waan guddaadha. Suni mataa isaatti waan badhaafamuu qabudha. Rakkoon asiin dura turee jira ammas gara fuulduraas ni jiraata. Waldhabbiin kun jalqabayyuu waldhabbii lafaa wal qabate osoo hin taane waldhabbii wantoota biraatiin wal qabateedha. Kan dinagdeedhaan wal qabatudha. Olaantummaa saboonni lamaan qabanii wal qabatudha. Kuni hiikamuudhaaf waan yeroo fudhatudha. Yeroo gabaabaa keessatti waan hiikamuu danda'u miti. Keessattuu mootummaa Eertiraa olaalteetiin hin jirti. Mootummaa abbaa irreeti. Itoophiyaan xiqqoo banamaatiin hin jirti. Ollaa san jirra. Wanti Itoophiyaa irraa gara Eertiraa deemu hin shakkisiisaa, hin sodaachisaa. Namoonni kun akkuma Itoophiyaan barbaaddutti haaluma Itoophiyaan jettutti karaa nagahaa deemanii mirga dhala namaa kabajanii suni waan yeroo fudhatudha. Itoophiyaa keessatti iyyuu mirgi dhala namaa sirriitti kabajamuu danda'amu hin danda'u waan jedhu hagammaatti afaan guutanneetiin dubbachuu hin dandeenyu. Garuu at least wanti muummichi ministeeraa yeroo san keessatti godheetiin jedhee wanti inni achiif godhee wanta guddaa ture. Yaaliillee waan baay'ee abdii namatti horu ture. Wanti isaan argatanis jechuudha. Waan argametu jira. Yeroo ammaa kanatti walquunnamtiin Itoophiyaa fi Eertiraan qaban walquunnamtii Itoophiyaa fi Eertiraan osoo Abiyyiin dhufin dura qabaniin adda. Atis karaan banamee jira. Rakkoon tokko jira hin jira. Rakkoon kun immoo yeroo dheeraaf itti fufuu danda'a. Garuu mootummaan Itoophiyaa akka mootummaatti kutannoo mul'isee Eertiraa bira dhaqee nagaa buusuu danda'eetiin hin jira. Kuni ammoo gara fuulduraas dalagaa guddaa barbaada. Waan achirratti dhaabatu qofaa miti. Wanti argames yaaliin isaan godhanis badhaasa kanaaf kaadhimamuudhaaf waan isaan geessu ture. Wanti addunyaanis koreen kun wal gahee namoota addunyaa adda addaarraa bakka adda addaarraa kaadhimaman laalee madaalee wanti isaan dalagan nama tokkicha kana keessaa filateef is precisely because namni kun wanti inni dalagee wanti jabeeffamuu qabu jedhee waan amaneef. Kanaaf badhaafni kun immoo kan kennamu wanta yeroo tokko gootee hojjetteetiin hin xumurte qofaaf osoo hin taane gara fuulduraatis namni kun hojjechuudhaaf nagaaf tasgabbeennaaf nama hojjechuudhaaf kutannoo qabu haa jabeessu waan jedhullee of keessaa qaba. Call to action jabaateetiin akka darbu. Egaa dorgomtoota 301 keessaati akka nama dhuunfaatti nama 223 akka dhaabbataatti immoo dhaabbata 78tu dhimma kanaaf kaadhimame isa kana keessaati kan Dr. Abiy injifatan. Mee inni kun aardii Afrikaatiif gadi bu'ee Itoophiyaatiif akka Oromootti immoo saba Oromootiif hiikoo maalii qaba? Atiin kuni wanta akka Oromoottis akka Itoophiyaattis akka Afrikaa akka uummata gurraachaatti waan itti boonuu qabnudha jedheetiin fudhadhaani. Uummanni kamiyyuu ganda ofii keessatti wantoota hedduu irratti wal dhabuu danda'a. Karaa kam deemnaa, poolisii akkamittuu dinagdee kennaaf gaariidha, poolisii yaalaa wal qabateetiin mana barumsaatiin wal qabatee akkamii qabate kana irratti ilaalcha adda addaa jiraachuu danda'a, mormiin guddaan jiraachuu danda'a. Garuu dhimma addunyaan hundi walirratti walii galteetiin rikogniishinii beekumsa namaa kennitu namichi tokko san qofa osoo hin taane uummata sanillee ol kaasa, biyya sanillee ol kaasa. Akkuma beektu biyyoota keessatti iyyuu dhihaa kana keessatti ati lammii Itoophiyaati jetteetiin of barsiiftu yeroo baay'ee wanti uummanni yaadatu maa'inni baandii eedii fa'aa yaadatan gargaarsa Itoophiyaadhaaf godhamaatiin ture gaafa Itoophiyaan beelooyte. Afrikaadha gaafati jettus ilaalchi imaajinarii isaan keessa jiru waan gaarii miti, bifa gaarii miti, bifa hukkataadha. Istirootaayippii guddaa waan qabudha. Wanta kanaan addunyaa irratti beekamuun ammoo haga tokko imeejii san fooyyessuudhaaf illee waan maluu jedheetiin fudhadhaani. Kanaaf akka Oromoottis akka lammii biyya sanii akka nama gurraachaatti signifikansiin inni qabu baay'ee guddaadha. Kanarratti wanti dabaluu barbaadu tokko badhaasni akkanaa kunneen akkuma wanta gaarii fideetti dhufutti akka tokko riiskiillee qabaachuu danda'a. Wanta namoonni tokko jedhan hin hubadhaani. Riiskii qabaachuullee danda'a. Garuu inni jalqabaa ta'uu kan qabu wanta argatte kana wanta nama boonsu kana fudhattee ittiin boontee san booda riskiidhaan dhufuu danda'an. Yoo ka riskiin jedhamu ta'e dhufuu danda'an san irratti qabsaa'uu hojjechuun barbaachisaadha. Egaan
riskiitti na yaadachiistee gara riskiitti deebinaati. Badhaasi kun badhaasi isaan badhaasan kun araara biyyoota kana lamaan gidduutti argame qofaa irratti kan hundaa'edha moo hojii isaan biyya keessatti hojjetan kan ilaallatudha Dooktar? Absolutely. Wanta isaan biyya keessatti hojjetaninis wal qabata. I think uummanni keenya akka uummataatti boonuu qabaa jedheetiniin wayita kaasu ani dalagaa muummicha ministeeraa qofaa miti namooti muummicha ministeeraa wajjin dalagan kan akka Lammaa Magarsaa tiimiin isaanii hundiniyyuu kanaa irratti boonuu qabani. Xalayicha komiteen Noobel baasii agarteetiin hojjette muummicha ministeeraa qofa osoo hin taane steekhooldaroota jedha. Steekhooldaroota nageenyaaf hojjetaa jiranis dabalata. Kanneen hundayyuu jajjabeessuudhaa fi inishatiivii isaan rakkoo Eertiraa wajjin jiru hiikuudhaaf fudhatan jajjabeessuudhaa fi jedha. Muummichi ministeeraa osoo uummanni Oromoo hin qabsaa'ini gara aangoo dhufuu hin danda'an. Osoo ammoo nama aangoorra jiru hin ta'ini rakkoo Eertiraa wajjin jiru kana hiikuu hin danda'an. Osoo akka muummicha ministeeraatti Itoophiyaa irratti jijjiirama san hin fidini jijjiirama san malee Eertiraa wajjin illee rakkoo jiru hiikuu danda'an natti hin fakkaatu. Inni event garuu nagahaaf jecha dalagaan isaan biyya keessatti hojjetanis akka wanta guddaa tokkotti ilaalamee jira. Ani fakkeenyaaf xalayaa kee irratti dirree dimookiraasii bal'isuudhaan wal qabatee dubartoota gara aangoo fiduudhaan wal qabatee nagahaa fi tasgabbiidhaaf dalaguudhaan wal qabateetiin wantoota biyya keessatti dalagamanis jiran xalayaa sana irratti tarreesseetiin ture. Yoo dhageetteetiin jette wayita wanti kun annaawunsi godhamu pirezidantiin komitees wantoota kana kakaasanii jiran. So wanti inni biyya keessatti godhe it's part of the picture suni wanta barbaachisaadha. Garuu badhaasni kun irra caalaa kan xiyyeeffatu walqunnamtii biyyoota lamaan jidduu jiru irratti. Jechinni jedhu decisive initiative jedha. So komitiileen rakkoon Itoophiyaa wajjin jiru guutumaan guutuutti Eertiraa wajjin jiru guutumaan guutuutti hiikame jedheetiin hin amanu. Garuu tattaaffiin isaan godhan yaaliin isaan godhan inishatiiviin isaan kaasan sun mataa isaatti wanta recognize ta'uu qabu wanta badhaafamuu qabu jedheetiin waan amaniif. So kanaaf tarkaanfii biyya keessatti fudhatamiinis wal qabataa jechuu barbaadeeti. Egaa akkuma jalqaba irratti kaaste riiskii inni qabatee dhufullee jira jettee jirta. Dhimmi kun egaa dhimma biyyoota lamaanii ilaallata yoo ta'e dhimmi biyyoota lamaanii fakkeenyaaf gaanfa Afrikaa irratti nagaa bu'uun yoo keessoo Itoophiyaa keessa nagaan hin jiru ta'e inni sun mataamti isaa balaa tokkodha. Kanaaf yeroo ammaatti biyya keessatti namoonni olaantummaan seeraa kabajamaa hin jiru bakkoota adda addaatti immoo rakkoo adda addaatu mudataatti jira dhaabbilee keessallee walgaarreeffannaan jira kanneen jedhan jiru. Inni kun immoo nageenya biyyattiitiif rakkisaadha. Mee isa kana furuudhaaf bulchiinsi kun maal gochuu qaba jetta? Nageenyi biyya keessaa haga tokko obsaan yoo kan laallamne taate rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Nuti hundiyyuu yeroo adda addaatti wayita rakkoon uumamu olaantummaa seeraa kabajamuu qaba. Mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuu hin dandeenye, uf kabachiisuu hin danda'u. Yoo uf kabachiisuu kan dandeenye ta'e immoo mootummaan dimookiraasii fi olaantummaa seeraa yookaan immoo mirga dhala namaas kabachiisuu hin danda'u. Wantoonni kun wal qabatanii jenneetiin yeroo dheeraadhaaf mormaatiin hin turre. Amma olaantummaa seeraatiin wal qabatee wanti natti mul'atu namni baay'een ganda isaa keessa taa'ee rakkoo ganda biraa jiru hin arga hundiniyyuu. Eebulfaatu waa balleessaatiin hin jira, eebulfaatu waa balleessaatiin hin jira jedha. Bakka jirutti jechuudha. Garuu ammoo rakkoo ganda isaa keessatti deemaatiin hin jiru baay'een keenya acknowledging goon wanti san hin fudhannu. At the same time kanaan wal qabateetiniin bakka rakkoon jiru hundatti fakkeenyaaf mootummaan waraana ergee yookaan ammoo poolisii ergeetiin osoo tarkaanfii ka fudhatu taate gara nageenyaa nu oofurra gara rakkoos nu oofuu danda'a. Haga tokko obsaan wanta kana laaluu nooma gaariidha. Garuu ammoo mootummaan kanaa ol haala coordinated ta'een irratti dalaguu qaba jedheetiin fudhadhaanis. Karaa saniin rakkoon guddaan jira. Hir'inni guddaan jira. Mootummaan irratti dalaguu qaba. Garuu ammoo hawaasis akka hawaasaatti uummannis humnoonni adda addaas bu'aa isaanii akka garee siyaasaatti argatan qofa osoo hin taane akka biyyaattis maal jechuudha waan jedhu laaluu qabna. Nageenyi akkuma reefsu hin jedhee wanta mootummaan yookaan ammoo humni tokko qofa achiif godhu osoo hin taane nuti hundinuu wanta eegneetiin waliin achiif goonuudha. Tasgabbiin. Responsibilitiin guddaan kan mootummaati. Humnoota kana hundayyuu mobilize gochuun
yookaan immoo koordineet gochuun jalqaba dirqama mootummaati. Garuu ammoo kan mootummaa qofa ta'eetiin hafuu hin danda'u. Keessattiyyuu biyya tiraanzishinii jala deemaatiin hin jirtu ce'umsi kun ammoo haala adda addaatiin rakkoo adda addaa keessa kan bu'e humnoonni adda addaa bal'ina amma jiru kanatti fayyadamaniitiin gariin haala konistiraakti ta'e haala gargaaru tokkoon gariin immoo haala hin gargaarre tokkoon itti fayyadamaatiin hin jiranii kuni yeroo rakkooti. Rakkoo guddaadhaa hin hubadhaa mootummaan kanarratti haala koordineetir ta'een koheeransii haala qabu tokkoon irratti hojjechuu qaba. Rakkinni jira kanaan wal qabateetiin garuu ammoo rakkinna kana callisteetumaan irra utaalteetiin dabruu hin dandeettu irratti hojjechuu qabda. Rakkoon jiru kun akka an ilaalutti badhaasa kana undermine waan godhunatti hin fakkaatu. Immoo badhaasni kun haala danda'ameen awutooritii wayii muummicha ministeeraatiin waan kennuuf namoota walqunnamtii gaarii wajjin qabus namoota walqunnamtii gaarii wajjin hin qabnes hiriyoota isaas warra adversarii jedhee ilaalus hundayyuu walitti fidee haala danda'ameen tarkaanfachuudhaaf cehuudhaaf yaaliin godhamuu qabaa jedhee ibsadha. Badhaasi kun egaa walumaa galatti aardii Afrikaatiif biyya Itoophiyaa akkasumas immoo saba Oromootiif injifannoo guddaadha jenneerra. Yeroo ammaatti immoo sabooti gaaffii adda addaa qabu biyya keessatti fakkeenyaaf gaaffileen rarra'anii jiran jiru kanneen akka imaammata afaanii akkasumas immoo abbummaan Finfinnee darbees waa'een federeeshinii fi heerri biyyatti kanneen utuu filannoo bira hin ga'in rakkoolee gurguddaa uumuudhaaf jiran isa kana irratti mootummaan nagaa jiru tasgabbeessee gara filannootti deemuudhaaf bulchiinsi amma jiru kun maal gochuu qaba jettee yaadda? Kun gaaffii guddaadha. Eenyumaanuyyuu wantoota kanaaf gaaffii salphaa qaba jedheetiin deebii salphaa qaba jedheetiin inni fudhadhu. Gaaffiiwwan kunniin waggoota 4-5 qabsoo keessa uummanni keenyas uummanni adda addaas ture osoo hin taane yeroo dheeraadhaaf gaaffiiwwan kunniin ka'aatiin turanii. Amma yeroo ammaa kanatti biyyi tuni gaaffiiwwan kanaaf deebii osoo hin kennin gara fuulduraa deemuu hin dandeettu akka biyyaatti. So we need a political settlement. Hiikaa siyaasaa argachuu qabna jechuudha. Hiikaa siyaasaa dhimmoota gurguddoo kanneen irratti argachuudhaaf ammoo walii galteen jiraachuu qaba. Humni tokko qofa gareen tokko qofa mataa isaatti wanta kana hiikuu hin danda'u. Maaliif yoo jette wantoonni kunniin heeraan hidhamaniitiin hin jiran. Heera irra deebiteetiin yoo hin jijjiirin yookaan immoo yoo wanta tokko hin sirreessin rakkoo kana furuu hin dandeettu. Kanaaf inni jalqabaa marii wantoota kana irratti gochuudhaaf gara fuulduraa tarkaanfachuudhaaf wantoota kana haala kamiin hiiknaa gara jedhu deemuudhaaf inni jalqabaa akka ta'u qabu filannoo kana haala dimokiraatawaa ta'een haala tasgabbii qabuun xumuruu danda'udha. Filannoo kana keessaa mootummaan maandeetii jabaa qabu yoo kabahu taate mootummaan suni uummata biratti fudhatama bal'aa relatively fudhatama bal'aa qabu waan ta'eef mootummaan akkasii sun dhimmoota san irratti marii jalqabee structureedhaan frameworkii barbaachisu lafa kaa'ee haala stakeholderoota humnoota hundayyuu include godhutti gara jiddu galeessaa fiduu wayiitti haala saniin yoo gara fuulduraa deemuudhaaf yaaliin kan godhamu ta'e malee akkanumaan tokko qofa yeroo adda addaatti osoo namoota gara qixxee dhufuu qaban hundayyuu fidin osoo hin mari'achiisin wakka godhamu taate kun rakkoo guddaa fiduu danda'a. I think mootummaan filannoo kana dura wantoota kana hiikuudhaaf sochii hin goonuu jechuunis waan gaarii natti fakkaatan. Maaliif dhimma guddaa waan ta'eef mootummaan maandeetii gaarii uummatarraa qabu wantoota kana ilaaluu qaba. Garuu kuni wanta mootummaa qofaa miti. Humnoonni hundiniyyuu kanarratti responsibilitii guddaa qaban. Mormitoonni paartii adda addaa keessa jiran akkuma mootummaatti responsibilitii guddaa qaban. Gaafa dhimmoota kanarratti mari'achuudhaaf deemnu hundi keenyayyuu mootummaadhaa kuni paartiidhaa wanni jedhamu hin jiru. Mootummaan akka mootummaatti hirmaachuu qaba jedheetiin yaadu. Innis akka paartiitti yookaan akka garee tokkootti hirmaata. Kanaaf dhimmoonni kun hiikamuu qaban dhimmoonni kun hin hiikamin biyyattiin tun gara fuulduraa deemuu hin dandeettu. Yoo biyyi tun gara fuulduraa akka deemuu hin dandeenye taate naannoon sunis gara fuulduraa deemuu hin danda'u. Kun immoo kabaja yookaan immoo badhaasa muummichi ministeeraa amma argate kana wajjinis hin deemu. Ultimately gaheen muummichi ministeeraa taphate jennus hiikaan badhaasa kanas kan hundaa'u haala kamiin mootummaan Itoophiyaa kan Abiyyiin hoogganamu rakkoo kana gara fuulduraatti hiika gaafii jedhu irratti rarraa'a.
Dr. yeroo keetiif baay'ee guddaa si galateeffachaa carraa kanaan uummata Itoophiyaa akkasumas saba Oromootiin baga gammaddan yoo jechuu barbaadde carraa kanan siif laadha akkasumas immoo bulchiinsa Dr. Abiyyiif dhaamsa dabarsuu dandeessa. Karaa adda addaatiin uummataan baga gammaddan jechuudhaaf yaalii godhaatiin hin ture. I think mootummaafis barreeffamaan directly isaan waan laallatu footoo baatullee barreeffamaan wantoota tokko wanti kaa'ee jira. I think gaafiin guddaan mootummaadhaan wal qabateetiin kan gaafatamu qabu amma kan arganneetiin hin jirra. Kanaan wal qabateetiin moral authority dhufee hin jira. Momentamiin dhufee hin jira. Haala kamiin kana rakkoo biyya keessaa rakkoo naannoos furuudhaaf itti fayyadamuu dandeenya. Haala constructive ta'e tokkoon. Kuni waa'ee Abiyyi godhameetiin ilaalamuu hin qabu kiyyatti. Waa'ee uummataa ta'eetiin ilaalamuu qaba. Uummata kan akkamitti ceesisuu dandeenya. Haala kamiin meeshaa godhachuu dandeenya. Wanta positive ta'e constructive ta'e tokko dalaguudhaaf. Gudwiilii guddatu jira amma. Fedhii guddatu jira. Nama haala kana recognize ta'e tokko gargaaruudhaaf. Biyya keessas I think hin jiraata. Biyyaan alas wanti kun jira. Kan akka humnaatti fayyadamne haala kamiin rakkoowwan jiran hiikuudhaaf itti fayyadamuu qabna. Waan jedhu irratti xiyyeeffachuu waan qaban natti fakkaatan. Celebrate gochuun barbaachisaadha. Garuu yeroo gabaadhaan booda kun martiniyyuu hin dagatamaa rakkoo adda addaatti dhufaa yeroodhaan momentamii kanatti akkamitti fayyadamneetiin jijjiirama barbaachisu irratti fiduu dandeenya. I think sanirratti xiyyeeffachuu qaban natti fakkaatan mootummaan. Dr. Awwal Qasim Alloo University United Kingdom keelitti argamutti ogeessa seeraati yeroo nu wajjin turteef guddaa galateeffachaa gama kootiin nagaatti. Galatooma isinis. Egaan daawwattoota keenyaa qophiin har'aaf jennee kanuma qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.